Yaa shama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan isinitti himaan Seyfaddiin Abdallaati hanga dhuma oduu kennaan wajjin turti gaarii. Bulchiinsa kutaa magaalaa Gullalleetti qabeenyi tilmaamamuu hin dandeenye abiddaan barbadaa'eera. Kutaa magaalaa bulchiinsa Gullallee Abbaa Diinaa fuulduratti abiddi hin beekamne manneen jireenyaatti ka'uun qabeenya barbadeesseera. Hanga ammaatitti balichaan namni lubbuun dabre hin jiru. Hoogganaan qunnamtii uummata koomishinii hooggansa balaa abiddaa fi magaalaa Finfinnee obbo Nagaatuu Maamoo Itiyoo FM'tti akka himanitti namoonni balaa abiddaa dhaamsanii fi konkolaattonni 13 bakka sanitti argamuu isaanii ibsaniiru. Hojjettoota ibidda dhaamsan dabalatee hawaasni naannoo poolisii federaalaatii fi poolisiin Finfinnee waliin tumsuun abiddicha dhaamsaniiru. Kabajamtootaaf jaalatamtoota oduun guyyaa har'aatiif qabanne kana fakkaata hanga oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.